Artistii jaalatamaa fi beekamaan Artist Leencoo Guddinaa albama bareedaadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedduu fi hedduullee kan nama ajaa'ibsiistuu fi kan namatti toltullee isinii qabadhee dhufeera waan ta'eef amma dhuma qophii kootiitti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun chaanaalii keenyatti dabalamaa siniin jecha akkasumas illee viidiyoo kana laayik godha akkasumas immoo sooshaal miidiyaa qabdan gubbaa hunda isaa irratti illee viidiyoo kana sheer godha. Yoo viidiyoo kana sheer godhan artistii keenya kanallee fayyaduu waan danda'uuf albamni isaallee akka uummata hedduu bukkee ga'u waan danda'uuf yuutuubii viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatinaa siniin jenna. Gara viidiyootti sin adeemsa. Egaan egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Leencoo Guddinaa akkuma dhiyeenya kana dhageessanii gaazexeessota hunduratti ragaa moggaasuu albamni isaallee taasifatee ture jechuudha. Dhiyeenya kana egaan egaa daawwattoota keenya amma immoo artistiin keenya kun waan addaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa artistiin keenya kuni viidiyoo haaraa fi baay'ee kan namatti toluu fi baay'eellee kan namatti bareedu albama guutuu sirboota qeenxee 14 of keessatti qabatu qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Albama sana keessaa dheengadda sirba tokko baaseellee ture. Innis kaarroyyee kan jedhu ture. Albama sirbi 13 ganaa ba'aa jechuudha daawwattoota keenya. 14 kaarroyyee dheengaddaa wajjin 14 jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistii kana mee akkamitti simattu siniin jecha albama isaa guutuu sana immoo isarratti gadhiisaa warroonni jettaniif immoo YouTube chaanaalii mataa isaarra gadhiisaa. YouTube chaanaaliin isaa gara sabiskiraayibarii 200,000 fi isaa olii kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa albamni isaa kun immoo eessatti eebbifamu kan jettaniif immoo Finfinnee Hoteela Skylight'tti eebbisiisuuf deemaa jira jechuudha. Egaan egaa albama sanas bituu hin dagatinaa siniin jecha albamni suni achirratti Hoteela Skylight sanatti gaafa wanti ta'us gaafa eebbifamu sanas hin nagadama jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu egaa achirraanis bituu dandeessu yoo artistii keenya bukkee dhaabachuu barbaaddan jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa artistii keenya kanarraa albamni isaa akka waan bareedaa ta'ee dhufuu fi baay'eellee abdii irraa qabna jechuudha. Artistiin kun albama sanatti gatii amma inni baase hedduudha. Gara miliyoona 6 olii albama sanatti baasuu danda'eera jechuudha artistiin kun. Kanaafuu isinis gaafa inni yuutuubii irratti dhufus daawwadhaa akkasumas illee albama isaallee bitaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Artistii keenya bukkee haa dhaabannu isiniin jedha. Keessumayyuu kun albama isaas jalqabaati jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa warra akka hawwii fi hedduu akka hawwiidhaa fi jaalalaan eegaa jirtan illee koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha daawwattoota keenya. Egaan viidiyoon irra qabadhe kana ture. Viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa. Artistii keenya kana bukkee dhaabadhaan isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo sheer godhan artistii kana cina illee dhaabachuu danda'a jechuudha. Artistii kana jajjabeessuu danda'a waan jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon qabanne irraa kana ture. Waan dhimmaatti nu daawwattanii har'a amma geessanitti galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti gama kiyyaan. Ciao.